Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kee jaalatamuu fi kabajamoo kan nagaa alamanii sa'aananii fayyaadhaa isiniin jecha har'aan tana viidiyoo isinitti yookaan immoo viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoon nama qabadhee isinii dhufe diqqoo amma isinitti agarsiisuu fi viidiyoo kana osoo dabarsin jalqaba hanga dhumaatti ilaalaa imala kiyya eegaleetiin jira. Akkuma argitan kana kanaaf hanga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jedha. Warroonni magaalaa Adaamaa laaluu barbaadan yookaan immoo egaa magaalaa Adaamaa jechuun kanatti barbaadan maalii fi guutumatti nuti kan isinitti agarsiisu egaa hanga diqqoo isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa warroonni biyya biraa jirtan tariitii haalli isin ittiin beektanii fi haalli ammaa garaagarummaa qabaatu ni mala. Kanaafuu hanga dhuma viidiyoo kanatti ilaaluudhaan yaada keessan komentii akkasumas gaafiilee yoo qabaattan komentii kaa'uu dandeettan. Beetun irraasu nashaxanii. Egaa haala kanaan kun akkuma argitan kan maashaallah manni hedduu takka namatti tola. Kuni naannoodha. Xiqqoo achi baheetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana kuni ganda keessa ba'aatiin jira. Akkuma argitan kana jechuudha. Egaa lukaan deemu hedduu ulfaata dhugaa osoo xiqqoo hin dadhabdan jechuudha. Maaliif karaa deemu namni yeroo ammaa kana baay'inaan dhaloonni ammaa kun karaa lukaan hin deemu. Maashaallah ni bareeda manni sunis argitanii baay'inis. Maaliif nu xiqqoo achi deemnee waa fidatuuf iyyuu ispaaltii marra xiqqoo karaa xiqqoo hin deemnu taaksiimatti fiinna jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo tokko gadi bahu lukaan bareedaadha. Kanumaa fi hanga viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Karaan kun asiin gadi baasaa. Kanaaf wanti nan isin agarsiisudha deemu bira ga'u kaakyaane karaa baaburaa yookaan daandii baaburaa isinitti agarsiisa. Bakka jiru viidiyoo xiqqoo isinii godha jechuudha. Lukaan deemaa jira. Yoo danda'e kan galu. Kanaaf hojjumaan ilaallaa bakka isinitti agarsiisudha deemu bakka baay'ee fagoo osoo hin taane naannoo kiyya keessa kan jiru magaalaa Adaamaa keessa jira. So lukaan xiqqoo deeme achumanis qilleensa fudhatuuf ni ta'a. Kanaafu isinitti agarsiisa jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Dhugaa nuti duraan karaa dheeraa deemnaa lukaan namni kamuu baadiyyaa ni beekaa tariitii abbaa tariitii maatiin kennaa akaakilee fa'a biras yoo deemtan jechuudha. Ijoolleen magaalatti dhalatanis ni beektan xiqqoolee ta'uu lukaan deemtanii garuu magaalaa jiraachuu jalqabdanii xiqqoo malee lukaan deemuun ni ulfaata jechuudha. Xiqqishuma yoo deemtan ni argantanii. Kanaafi anillee amma lukaan hanga dadhabee xiqqoo deemee isinitti agarsiisa jechuudha. Kun qaama nuuf fuuldura jiru kun karaa baaburaa isinitti agarsiisa. Naannoo san jiraani. Kanaaf isinitti agarsiisa jechuudha. Xiqqoo galgalarrallee maaliif Adaamaa ni beektanii ho'isii faataadha. Kanaaf sa'aatii kanatti isinitti agarsiisuuf bahee jechuudha. Karaa baaburaa kanas. Egaa kunoo karaan baaburaa sun kanaadha. Ani naannoo kana jechuun isinitti agarsiisa jedheeti. Karaa kunoo tanaan ol baana jechuudha. As gubbaa ba'uufa daandii isinitti agarsiisa tana. Qorqoorroon buleen kun faabirikaa qorqoorrooti. So asiin karaa amma isinitti agarsiisa. Kaameraa anfii kiyyaa waraabaa jira waan ta'eef natti hin tolle xiqqoo yeroo ol ba'u waraabu. Akkasii kun akkuma argitan kana jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kabajamoo fi jaallatamoo amma kan hin argamu karaa baaburaa magaalaa Adaamaa keessatti argamudha. Isinitti mul'atu kana sa'aatii kunis sa'aatii deemsaaf dadhabbii garaagaraa baay'ee tokko cimaadha Adaamaa keessa. Sa'a kana namni martuu karaa kanarratti haragalfata jechuudha qabbana waan ta'eef. Sa'aatii 12 booda kana nama deemaa jiru. Hedduu takka qabbana galleessaa hedduu takka namatti tola. Kunoo karaa harka bitaa kanaan immoo qorqoorroon magariisni argitan kuni warshaa qorqoorrooti. Akkuma isinitti mul'atu kana asiin karaa gama isumaan gamas kalaaltan sun karaa makiinaan irra deemaa jiru suni
karaa Wanjiiti jechuudha. Karaa harka bitaatii irratti akkuma isinitti mul'atu kana. Egaa kan magaalaan Adaamaa magaalaa guddoo fi bal'oo kan taatedha. Akkasumas magaalota keessa kan saffisaan guddataatiin jirtudha. Kana fakkaata. Hedduu takka bal'oodha. Baay'ee dhugaa haalli qilleensa ishii xiqqoo ulfaataadha garuu ni oo'a. Yeroo akkanaa kanatti immoo hedduu takka namatti jedhu jechuudha. Dhugaa dubbatuuf Adaamaan baay'ee takka hedduu takka wanti ho'arraa hafee bishaan liqoon babbada malee haalli qilleensa ishii namoonni hedduun ni filatanii jireenyaaf. Akkuma isinitti mul'atu kun karaa baaburaati isiniin jedheetiin jira. Karaan baaburaa kun kam yoo jettan karaa baaburaa kan magaalaa Finfinnee fi Jibuutii wal quunnamsiisuudha. Akkuma argitan kana. Egaa viidiyoo kaleessa gadhiise tokko irratti biyya keessan jira jedhee waraabee ture. Ijoolleen baay'een biyya keessan jirtu naan jedhanii sanumaaf akka deebii isinii ta'uu fi dhugaa an biyya keenya keessan jira. Biyya keessallee magaalaa guddittii Adaamaa keessan jira jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kun karaan kuni asumaan itti fufa jechuudha. Gagaara sanii osoo deemee isinitti agarsiisnetti tola garuu diqqoo galgalaa'eetiin jira. Sa'aatiin deemeera garuu qabbana deemuun uumaa miti jechuun oo'in jiru. Akkasumas immoo sa'a kanatti baqa namni hunduu karaa kanarraa hin dhabamu jechuudha. Kana fakkaata isiniin jedha. Namoonni gaaffii garaagaraa gaafachuu barbaadan na gaafachuu dandeessanii gaaffii akka wantoota hiikaa garaagaraa meeshaalee garaagaraa lafallee yogguu barbaadan odeeffannoo garaagaraa isinii ga'uu danda'a jechuudha. Wanta Adaamaa keessa jiru kana nu agarsiisi yoo jettan rakkoota kan qabu isin agarsiisa. Egaa naannoo kanan jiraadha. Akkuma dura isinitti himuuf yaaletti kuni karaa harka mirgaatti irratti argama. Kanaadhaan ni mul'ata jedheetiin yaada. Asumaan gadi bu'a jechuudha. Lafti kuni wanti baay'ee namatti tolu haala wal fakkaataa ta'een kan ijaaramedha. Magaalaa Adaamaa keessa yeroo deemtan ganda maraa haala manni ittiin ijaaramu kan wal fakkaataa ta'edha jechuudha. Naannoo kana garuu lafti isaa baay'ee dhiphaadha. 105 kaaree kan jedhan yoo beektan hundumtuu akkasii jechuudha naannoo hin jiraadhu kana. Haaluma gandaatiin garaagarummaa qaba. Bilbilli xiyyaa seenarraa kuttee qofa na eeyyisiisti. Asiin dildilla kana jalaan akkuma argitan kana baay'ee tokko gadi fagaata. Isinitti mul'atu. Kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo. Kunoo deemee asiin isin ga'ee jira. Kun warshaa qorqoorrooti kan isiniin jedhe. Kanaaf hanga dhumaa dhiyeessitti isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana karaan kun egaa akkuma dura isiniin jedhu karaa magaalaa Finfinneetii fi Jibuutii wal quunnamsiisuudha jechuudha. Daandiin baaburaa kuni akkanatti kallattiidhaan isinitti agarsiise karaa garana kana gara qorqoorroo faabirikaa kanaan garanatti gara Wanjii yoo deemuu barbaadan karaa harka bitaa kanarratti argama. Wanjiin garanatti jechuudha. Karaa kun ona duuba jiru kana guutuu ishee isinitti agarsiise. Kana irraa fi guyyaa biraa isinitti agarsiisa. Amma dhugaa dubbatuuf baay'ee dadhabeera. Diqqoo taa'eera jechuudha dadhabee.